bitaan uddanaan jedhina mirga kun mirga sen biratti garuu bitaadha mirgaan nu qaara jaran akka bitaadha naan hin jenne immoo jawaali kun atan quufan hin jedhan amirgaan nu qaa ummata biratti bitaadha kun ola anu achi keessatti of ilaaleen of dinqaara ilaa kun anaa bitaadha kun mirga kooti والله مشكلة تندين مشكلة هذا بابا زيادة مشكلة SP تندين توكو جراس إن آري أرمني أرسيته إيش في تشود أبيتني إيش شيني تينغون إنتاتو SP مشكلة مشكلة صديق غير أنت ليس مشكلة هذا صوب شوف شيني تيجانا ما بدأ دبنا جو صوب يداني لا كافي ديفيد ada jawada wali raga babdu das dafa wali kenna share wali godati nama wal betanu dafa nama heddu nama komata Gaafii deebii kana mana waamne tani booda duftani ijan babasina duftani booda dafati wali nama betani fergati rabana dafne daftarri mo harkana gunnani mo Gaafii ma baay'ee tuulame dhufe seetaniin daafina mal hojuma keenya kun manu akkana mana barumsaa keessa biiroo barumsaa keessa hojjetu daftara baanne deemna kuno Gaafii deebii kana leeqaatanni se beettani namina komannaan namuma tokko lamuma le waamtu way jedhe manni miseenjerii dhaan fayina ajjeesuu ka'e mucaa way faytina harkaa dhengada booskina keessa buufte gada miseenjeraatiin dhufte wallahi booski harka isaa mana ga'uun jedhe laa guddaa sanatti ergite dhufte ijji kan kee kan koon argumoo naan jette hin arga malan jedheen kunoo ilaalaan jira natti mul'achuu didi akkami mul'anne kan alamaa keessaa koo qobaatti bahee dhufee jette attamin dhumne jette annaan booskiidhaan nan ajjeessini kaabboletti kiyya jedhe Maammadoon baay'een isin jedhe faaxee malee ijji keen argu naan jedhe dhufe haadha si deebii dhuma kanan dhiisa jedhe wallahi hin deebisu deebiif Gaafii dhuma kanan dhiisa faayidhe hadha dhufe aaraatuma isinitti naaru wallahi ona arrabsitan iyyuu naaru nan arrabsine garuu cubbuuna jaadha shaayini sabbuuqqii Haji Jamaal tokko habbuuqqatamaaran jedhe qaalicha tokko Haji Jamaaliin jennaan jirani biyya keenya irraa fagoodha shaayii kanatti kennite lama habbuuqan ila ennaadhaan usaan tokko nuusaan gaaneeru lama ennaatti deebi'anu ka godhane hundeen baasaneeru isaan bunas akkasuma buna guba isa nuti daqiiqaa meeqa bira teenye jennu isaan lamatu godhane achi kaani hoo caal jedhan hanga namni hundi dhugee fixutti taa'ame ilaalama bunni gaa muraa'aadha akka biyya keenyaatti isa fuudha laazima shiiniin bakkuma takkatti dhugame deebifamamtire isaa muddaa harkachi geesse dhuganee fixaneeru shiinii fuudhee galaachumaan muddaadha kan isaanii akkanuma jedhanee isinitti deebisan buna buusuu ifattammoo yookaan kaa biraa namni biraa buusuu namaan jedha yoo namni si'ateetti deddeebisuu baate ilaa kash harka rakaa'u السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم رزق مركان سيسين جو وفي أنفسكم أفلا تبصرون بقى نقال نفتي حبيبي وفي أنفسكم أفلا تبصرون نما بري فتي والله لبوك سن كيستي والله قاري Gaafii بري فتي حبيبي كينيا حبيبي دمو بلتي دايم بري أفلا تبصرون أكس ما شاء الله جالك Gaafii كينيا Gaafii keenyarraa Gaafii quraanuma keessaa wal qabatudha Gaafii hadiisaa quraanaatti Gaafii jajjabaa miti laafaadhuma qofa jalqaba irratti inshallah walii ergitanii namoonni dhufee keessummoonni dhufanii nyaatanii dhuddanii maaltu hafe bishaan fiduu herre bishaan eenyu bishaan haajoma eenyu burtukaana haajoma shaayi
yaa rabbi keessummoota kana cinqii ta'e roba muuzii eenyu naa jama nyaatamee dhumeeran jiru keessa duwwaasaatti burtukaanillee jira muuziin dhumeeran dhufinaa muuziidha jettanii akkas jalqabu naman gaafii deebisu irratti meerre namoonni baay'een hin jiru namoonni sirriitti deebisanu baay'eetu jijjiran meerre gabrittiin rabbiin jirtu magartuu meerren jirtu fasbir sabran jamiilaan meerre warra gaafikka wala tokkichaan deebisu jiitu jaallattu diin islaam kunoo dhufteetti siinin ilaalaatti jedha obboleessi kee ammas maadii ali inni fay qaatabade maadii kana arguun dhabe gaafii deebii kana sana jalaa guddaa barbaadaa malee maadii ali ammas obboleessa keenya Abdul Fattah amo eenyu namni lakkaameen dhumoo itti na ergaa risaalaadhaan jalqabuufani booddee jarri kun na komatani warra qabxii asii qabu qalamiin gootu eessatti gatamee ka'e qalamiin fagoo jira inshallah mee qalamiin fudha qabxii keessan booddee na fixxani yalla jalqabeera gaan jalqabeera bismillahir rahmanir rahim gaafiin tokko afaan akkas jedhe qophoftanii deebisuudha harka kubarra keessanii koomentiirra Allah ar jedhe komaa baay'ee moo baay'eetta maqaan sanaan gadu bomucaa sana nan dadhabe kaka paapaayi moo maal abboo dhugaa rabbiin argu maqaa isaan qabadhe din dadhabe kiyaasan paapaayi moo kaakaayyoote isatu jedhe tokko faratti bismillah wa ala barakatillah wal fiddanii hunduu dhufeerettanii koomenti irratti qophaaftanii gaafiin tokko afaan akkas jedha namni galanni isaa galata rabbitti aane eenyu jedha namni galanni isaa galata rabbitti aane galfamu eenyu bismillah wa ala barakatillah giftini aggaaruufa nama baay'ee dhagaa namni waamamu يا جماعة فاصبر صبرا جميلا دفتت كنو يزين اللي ما شاء الله كيرو جماس نادو فير حبيبين كيا جبتني أقارنيو جميلة دفتت ما شاء الله مغرتوني دفتت جرا كان ورا وامتني تلا أكنت تنسيمبيكا كنو غبرتي ربي تفتيسيس واما فدا غافي كيا hatta mo injifannoon kan jara dhiiraa akka ta'e qabxii qabna bismillah Okay. Qabxii sini qabaara warra deebseef gaafiin deebi'eera nu kuni nama jalqaba irratti deebise gaa dhaggeeffadhaa qabxii keessan isiniif raayitii gaafii kana deebi'eera warri deebiftan boodarra warra dura deebise gaafiin tokko afaan akkas jedha jenne galanni rabbitti aane eenyuuf galfama kan jedhu irratti namni deebise tokko afaan irratti abdee kamaal maasha Allah obboleessa keenya qaalii abdee kamaal haadha jedhe haadhaaf abbaadha lammaffaa Junaydii Shamsu haadhaaf abbaadha jechuun guututti deebise lammaffaa haadhaaf abbaa jedhe sadaffaa fasbir sabran jamiila haadhaaf abbaadha jette isin sadeeni barakallahu fiikum warri boodarra deebiftan egaa komentiin keessa yoo tiratee dhufesi dhiifama naa gootan inshallah fasbir sabran jamiilan sadaffaa haadhaaf abbaadha namni galata rabbiitti aansee quraanni anishkur li
ولوالديك جده ناف غلطة قلتي على أباك تيفس غلطة قلتي جده غافي لما فا سغالي كيسا سغالين جبمان سغالي مالي سغالي بنين سوتا كيسا سغالين ربين براتي جبماتي سغالي مالي تي سنين جدا إن شاء الله نما باي لغانا من ديبسه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جفتنا قالوا ريفين أرقى سلامتا سياسين دفع ديبساقا سغالين جبمان سغالي مالي تي سنين جديرة كان حيوانا كيساي كي ستي ملتو كنو قد جمرانيرو يا ربي يا الله والرجل قبر رتكم انتي ديبسه مالي إذا كان إلا لا تم بيكا ديبني اوكي ورا ديبسه دقيقة أنا في براغا ساغالين أسيم بايكوتي أكنا برات ربتين كبا والله يعني قال نمتوك ولين چالچسو deebi'ee ragaafichi warri deebisee warran deebisinis okofaarratti nama deebisee طيب الشيء لما فا اوكي غافين دي بيرا دغفدا اسنو نفتني غامسي والله كان درنا دفه جل قبرتين اسنهما جل قبرت نمني دي بس غافي كنا هانغاتو توكفا سغالي هرتي جت لما فان يسربا احمد سغالي هرتي جت جيتو جالتو دين اسلاما صدفا سغالي هرتي جت افرفا رتي مغرتودا ايغا مالغونا كونو ريف فلا ان انكر الاصوات لصوت الحمير رغانو في دبلس كينيا اللي ما شاء الله اكستو غا مالغونا نما باجيتو هرده جدي في ده كيس لالا والله غا هندن دي ندبسوان يون هند دبسه نما باجي كتبا وانتف نما صدي قفاف ندبسه سدين جال كبرت دفينا برغي اول مره رت كان دفسان غارو بودا كومنتي كان يرولالو اسم برا tari bodar kifachu dan dafe dufu danda garu ana biratti kan durar femmo numa kataba machumatti akasi kana gafin katiyano inshallah way ana tudura debisi awwal sharif mal godu kana birat fo durammo mumkin simbirat jal qabadu fe wande me simbirat fakkat ana biramo jal qabanu gafin lama debine sadafan غافي سدفانا كيدو قرآن كيسا بسم الله كم كان هنغتي آية رتون سين جدا قبي سين رتلومو إلى أما جل كبرا إلى أمات قبي سين كراوة بسم الله كم جدا إن شاء الله قبابا بسم الله إسا أبدي شمال جديك abdi shamal jette commenting kana jala utale ke to energin kataba wa ergin ge ايش دفاقه طيب اوكي اما نمازا ديارغانه نمادا نوتو غادي بي سيغارو كومنتين جال قبد فرات الله توكفا اسكنس نو ايغداغا
tokko farratti kan nabira gae hangatu sufi lamma fa magartu sanyi moti sadafa jitu islama jitu jallatu din islama garu namnun dinu suratul nas jede undi gezan argattanetu garu kan qabtin qabame nama sadi qofa hundi nama namnas kessa korroje wallale njiru sakana suratul nas jeda garin suratul malik nazif rashad suratul malik njiru qur'ana ke suratul nas jadi male suratul nas irrabayan kessa nas jettan akka suratul nas garu qabti warri qabame ya Allah warra ergasi commentin dura fiige du farra boda ane akasi inshallah gafin afrafan fawakiha rabbin qur'ana keessatti dubbate afur jajjaba barreessi jedha fawakiha jedhe ka fawakiha kan rabbin maqajara dhay qur'ana keessatti fakkeenya waan nyaatamu khudra mudura qur'ani dubbate afur gurguddaan afuri kan qur'ani dubbate afran san barreessame jabaadha mata dure le kaa'ati yoo sinetti jabaate qubee sa gabaabsaati annan dubbisa waan ta'eef jabaadha abdisha jiituun kun kami ustaz jiituun kan taate laalime abdisha achi keessatti abdisha jiituun kun kamidha ilaala achi keessa jirti kunno akkuma tilaalaa turan silkiirraa laalaara maalin beeka itti na gaafatta tokko barreessina afuri afransa qubee gabaabsaa barreessa ana nan dubbisa nan beeka qubeesa jalqaba qubee lamaan yookiin qubee tokko yoo keessan nan beeka inshallah akamittin deebisa narraa korrojani kan rabbi acaar طيب ما شاء الله ايش نما ويتو ما شاء الله نميتو كوري يسير الغسل عليه في السربي قاتوا جمري nama guututti deebise arganneerru tokkoffaa lammaffaanoo abdiisha namni wayis argateera ماشي deebiin ragaru dhaggeeffadhaa gaafin deebiira maashaallah nama jalqaba irratti deebise nama baay'eetu katabe garu kan komentii jalqaba na bira ga'een isinii dubbisa lammaffaa ilaa sadaffaa nama bahe inshallah guututti deebise kan hanqise deebise jira kan garu kan jalqaba irratti guututti deebise gabritti rabbiiti maashaallah gabritti rabbi guututti kan deebifte abdishaanis yaaleera tokko dhabe isaafis qabxii qabeera sadaffaa si qabne lammaffaa irratti mukarram abbaa jabal nama jedhamu arabiffaan guututti gabritti rabbiitii fi mukarram abbaa jabal maasha Allah rabbi sinirraa jaallatu guututti arabiffaan lafa kaani abdishaa wallagga tokko dhabde irra si kaayira tokkoon dhabde atis sadaffaa argatteetta inshallah gaafichi tiinii fi zaytuunaa fi rummaanaa fi cinaba kan quraan rabbi dubbate fawaakihaan quraani dubbate meeqa tin zaytun rummaana cinaba kun quraana keessatti maqaan isaa akkanumatti dubbatame zaytun jedhame tin jedhame wattini wazaytun warrummaana mutashabiha jedhe cinaballe akkasitti
quraanni rabbi dubbatee jechuudha jara kana maashaallah gaafiin kan itti achu taalleeru dabarfanneerru inshallah warri commenting keessan immoo natti mul'atin nan komatina ga duraanu irra deddeebiin itti madha gaafii shanaffaan ga jara shamarree keenya kana hadheessiti si kana dhiira deebisa akida nan beekata deebisi kana ala dhiira qofa deebisa si kana shamarreen hin deebisanu otuma beekanu akka jarii dabsanu beeka gaafii shanaffaa nan ifatina malee shamarreen si kana beekaatuma didani dhiira deebisa mutaakkida beekamaadha kun gaafii shanaffaan jaartii lammaffaa fuuchuuf jaartii si dura fuudhe hayyama gaafatee fuuchuu qaba moo otuu hayyaman gaafatiin fuuchuu qaba jedha gaafiin beekaatuma hayyama gaafachuu qaba jedhanii nan beeka si kana jara shamarraa deebisaa gaadafaati si kana dhiira jaartii lammaffaa fuuchuuf hayyama gaafachuu qaba moo dhiirtii haadha manaasaa gaafachuun qabu jedha shari'aadha dubbiin immoo qoosaa miti kan deemaa jirru gaafii islaamummaa siniin jedhe miti reesi duraanu masanuudha eefas birsa biran jabila masanuudha kunoka nan beekaw warri shamarree ta'e abadan ishiin jedhanu si kana beekaa dabsan hin jenneen tokko dhufeera habiibiin koo tokko طيب nama lama qofa jabaadha abadan hinta wadharan kuno jari shamarran shamarreen isii kana nan beeka Sheikh Ramadan ana dhufu Sheikh Ramadan maqaa keessan hin katabaafa maashaallah wakana gaanuftani gaafin deebiira namni jaartii lammaffaa fuuchuuf hayyama gaafatamoo gaafatu jennaan warri shamarree ta'e akka jiranu nama tokko malee gaafachuu qaba jedhan hayyama keenya malee akkam nurratti fuuchuu qaba jedhanii yaa'ii kaasan fincila kaasaniiru kunoo isinitti nime duruma ammoon deebisanu jari shamarree beekaa didan isii kana jedhe kunoo laa gabritti rabbi fi gaafachuu qaba jedhaatti marayaa jetti kaatti beekaa dabsaatti siin fa hin beetti akkana dabsitane malee wallaahi namichi saree qamadee naan kurrifatte wuy jettee naan iyyita malee nama qottaa qabi jedhe faccee fuudhe hudduu si keessatti waadeen naan sare wuu jedhaa fudhattee fiiddee qotte lafa iddoon naqan hin jiru fudhaan fudhattani bakki seentan hin jiru warri deebise tokkoffaarratti hangaatu si qofan arge nama hayyama gaafachuun qaba dubartii keessaa namni tokkoffaarratti deebise isiidha jarri kaan hin didan hangaatuun hayyama gaafachuu hin qabbu baammanaa fuuchuu qaba hayyamaa malee jette tokkoffaarratti hangaatutu argatte lammaffaa Junaidi Shamsu maashaallah Junaidi Shamsu yoo danda'e hayyama gaafachuun qabu fuuchuu qaba lammaffaa sadaffaan Sheikh Ramadan al-Wallagga maashaallah Sheikh Ramadan habibii kiyya saa Wallagga hayyama gaafachuun qabu jedhane sadaffaa abadan jaallattanu jibbitanus hayyama malee sin irratti fuuchuu qabna jechuudha hayyaman gaafan dhumeera gaafin sadaffaa gaafin shanaffaan akkas jedha gurra keessanitti calaw hayyama gaafachuun qabu Sheikh Ramadan maal golbaatan gurra jaraatti himna namichatu iyyuu ibidda gaafatee ibiddaane bishaan yoo sitti nam'e takkatu dippi godhee si dhaamsa
akkamitti distii kana keessaan bishaan fagoote danfifta innaan otunatti nam'ena dhaamsaa jedheen gemmosa distiin irra taa'u beektan miti isa jala dhokadhe isaan daadhe makka godhe waqareen danfise beekama hadiisa kana jalaan qabne jara keenya akka jarri lammaffaa fuudhaan jedhanu gaafatu dirqamaan jaallattanu jibbitanu kunoo kitaabni rabbi ulamaan gurguddaan laa yasta'dinu jedhan hayyaman gaafatu fuuchuu qaba jedhaneeru gurra keessaa guurii fudhaate iddoo kanatti sirriitti nu dhagaa lama fuuchuun keenya waan hin oolle beekaa kan ay bahura leenitu 72 fuudhaarra lamatu duniyaa irratti nu hinaafnaa yaaki horiskiin harka rabbiitiin nu jibbinaan fuuna walaa ta'eera lafti gaafii jaaffaan akkas jedha ummanni hundinuu waan ittiin fatanamu qaba ila ummanni asiin darbe guutuun si waan ittiin fatanamte qabdi ummanni koo maaliin fatanamti jedhan nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam ummanni nabi Muhammad maaliin fatanamti ummanni asiin dura waan ittiin fataname qaba laakiin kan koo maaliin fatanamti jedhan nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam mokkorri ummata kooti maanni jedhan shema amma wallagga ana dhufu bakka masaanutti dhuftan isin seddootti dhufan ubeettani Masha Allah isin darbitee gaade malee masaanu Muhammadoo warra dhiiraa kana jedhaa gurra keessaa mi oftee kaate isin masaanutti kun nama baay'ee deebise Masha Allah akkana gaa kuno dhaggeeffadha deebiinsa kana deebi'eera jaaffaan mokkor ummanni waan itti mokkoramte qabdi garuu ummanni koo maaliin mokkoramte jedhan nabi Muhammad warri deebisan alayhi salatu wassalaam warri deebistan tokkoffa gabritti rabbi duniyaadha jette lammaffaa Gaafii isa kaminne kun ija maadii sigimo sadaffaan giftine aggaaroti afraffaan egaa jiru shee Ramadaan almaala jedhanii arfaffaatti na bira gahe shee Ramadaan dhabdan egaa deebiftaneettu garuu qabxiin qabdanu qabxii tokko qofa qabxii tokkittii qabdan na bira kanaaf wafitnatu ummati almaala jedhan horiidha fitnaan ummata nabi Muhammad wanti isin ittiin fatanamtu duniyaadha horiidha jechuudha akkasi gaafiin torbaffaa xumuratti dhiyaanne torbaffaa dhiirti gaafii kana duraan gaafadheen ture isii kana beekaan keessa fide namni kun yaadatamoo yaadato jechuu anoo jedhatti jiituun otumasiin bare ko darbe Lala indarbu ano ma dhufe keessa sa jalqaba dhufe malee isa kan beekaan man dabarsa dafeen jara deebise dhufe sana right godhadhee dhiisa bas arfaffa abdii jana akkasi mushkila dhalan shee Ramadaan eesh mushkila sheeka gaafin torbaffaan dhiirti bakka dhiirti guutee dhiira bakka dhiiraa gaheera jedhamu maaliini jedhama gaafii kana gaafadheen ture dhiirti bakka dhiiraa yookiin tamaamur rajuli maaliini jedhama dhiirti bakka dhiiraa gahee kalas jedhamee kalas rajaal gawii jedhamuun maaliini meemede barreessaa dhiirri bakka dhiiraa gahee yaani kalas asiin booda jedhamuun yaani akka biyya keenyaatti jigatti galee raqee bakka nama awwaaluu danda'a biyya keenyatti akkas jedhama yookaan immoo dargaggeessa jedhama bakka dhiiraa dhaqeen geenye jedhama bakka qabaraa nama qabbaruu nama maal gochuu hin naqu biyya keenyatti warri jimmaan beektan eshi safaayi isaa dhufaarreef habiibi bagana gaannufte
Amerikaa deemu. Amerikaa deemuudhaayi. Baallaguudha dhagariin. Baallaguu miti. Dafaa yaalii godhaa. Gaafii kana guututti namni deebise amma dhumaan jiru. Namni lama deebiseera. Inshallah. Qabxii katabameera kuna. Masha Allah. Deebi'eera gaafichi. Hunda sirritti namni deebise guututti nama tokko Masha Allah. Dhaggeeffadhaa. Dhiirti bakka dhiiraa gaheera jedhamee dubbatamee bakka nama awwaalus jiga deema akka jimmaatti jedhama. Maan beektani gaa tokkitti deebiftane malee. Mana jaarrachuudha dhabdii. Mana jaarrachuudha. Warra jalqaba irratti deebise tokkoffaa irratti. Yaani tokkoffaa irratti namni deebise silaa nama biraati garuu guututti hin deebifne. Nama guututti deebise sadaffaa deebise garuu abbichi sun na biraa maaliif guututti waan deebiseef tokkoffaa irratti ni isaa qaba. Jarri tokkoffaa lammaffaa irratti komentiin dhufe hir'uu deebisanii garuu ittiin guutaa bakka irratti. Nama silaa sadaffaa deebise moo qabxiin isaa tokkoffaa irratti qabamaaf. Eenyunni Kamaal Mahmud Arabiffaan nama barreeffate Masha Allah. Kamaal Mahmud areeda baasuu warra fuuchuudha jedhe Masha Allah. Lama walitti deebise. Akkasi. Lammaffaa Safaayisaan areeda baasuudha jedhe. Sadaffaan Raanii Loof areeda baasuudha warra mana fuuchuudha jette. Gaafa fuudhee dhiira guutuu ta'aa jette. Raanii Loof ati qabxii tokko qabda. Safaayisaa qabxii tokko qabda. Garuu Kamaal Mahmud namni jedhamu sirritti deebise. Warra fuudhanii areedatti kana baasuudha. Qophoon keenya warri hin qabne gaa'essa abbaa keenyaadha bakka kanatti. Maal jedhana warrumti qabdanu na ergisaa malee akkuma ta'ettu dhidhuu taane jedhana waa hundaan guunnee asitti dhidhuu taane dhufnee kunoo. Kitaabni akka jedhee eessa keenya dhadhare. Yalla. Tamaamur rajuli bishay'ani jedhanii. Tokko fuuchuudha. Tokko areedeedhaan. Yoo fuune asiin hanquu taane ijoollee salphanneeru. Gaafii 8ffaan akkas jedha. Isii kana jara shamarree gurra keessatti sirriitti qicadhaa. Gaafiin 8ffaa. Dubartiin ajaja abbaa manaa godhuu qabdi moo gaafa heerumte? Ajaja abbaa manaatti irra jabaata moo ajaja haadhaaf abbaa isiitu irra jabaata jedha. 8ffaan akkas jedha. Gaafa heerumtan ajaja abbaa manaa keessanitti maal ajaja haadha abbaa caalameme? Eesh ni sawwi. Shee Ramadaan maal jedhaattan? Ana waan ta'eef ni sawwi. Areedatti isinillee waa xiqqoo qabdan ishee kaan abbade mal. Sareen na nyaatte mal ana sareen nyaatte si waa yaraallee qabdan yaaki. Ankoo namnal kanuma yoo kana qaqqabee booddee asitti ma. Salphinaa sitti gaasitti duune kunoo. Amma gaa. Eesh. Gaafii warra dhufe ilaalla. Eesh. Nama addisiifaa arganne kunoo. Lammaffaa sadaffano inshallah
deebi'ee ragaafin kunis namni gariin ergasii tokkoffaa deebisu shabakaan isaa kidatti natti fidaara ka shabakaa nama hedduu wallahi kan inni deebise shee ramadaaniin faala reemna biraa fida anaa nama hunda qabxii qabee fide sheeka keenya yaa sheek ramadaan koo maal isinii godha nama tokko nama deebise gaa dhaggeeffadhaa shee ramadaan ammas arfaffaa dhuftan isa silaatii walitti qabeetumaan qabxii lama isinii kaa'a malee maalan godha gaafan gaafiif deebii keessan dhufe na dhabsiiftanii kuma ta'ettu gaafii qabxii lama isiniin qaba malee tokkoffaa irratti namni deebise hangaatu suufiit ammas maasha Allah ajaja abbaa manaateetti lammaffaa namni deebise hangaatutti aansee hajjitu haji kadiir maasha Allah haqa abbaa manaateetti hajjitu haji kadiir sadaffaa imaanii abdii maasha Allah imaanii abdiiti haqa abbaa manaatu haqa haadha abbaa caala gaafa heerumane jedhan jari kun sadan shee ramadaan arfaffaa irratti gaa kan abbaa manaatu caala jedhan isaanis akkuma teetti walitti xollo bengaa isinii qaba malee kan godha gaafin keenya dhumeera meeqa tafe yoo lamatu tafte wallahi xumurreer gaafin dhuma ammoo akki jedhu saglaffaan magartuu sanyii mootii akkeessaa kutte moo ergasii deebiirrettoo qiyaamaa dhaarreessa baate nama meeqa gabrittiin rabbii isin kutte moo fasbir sabran jamiilaa kunoo gabrittiin rabbii jirti arra kiyya hoo jette kee booda ane gamaan sii godhaanuu sin barbaadaara natti dhumu fuudhinnaan maal isinii goona gaafin lama tafe lamaan akki jedhu isii kana asumaan ammoo qindeesse keen turre gaafittiin immoo yoonii fi tisiisa ni beektan titicha jedhama afaan biyya biraatti warra bahaatti titicha tisiisni isinii shaayee dhugu yoo kubbayaa keessa bu'e yookiin waan tokko keessa sin duraa bu'e safaa isaa leesh zaalaan habiibi maafi zaalaa yaafi komentii kee booda ane safa anke booskiin dhufe gara barootiin si keessa keenyaan isatti zaalaanaattu dhiiftaa qoy kee rakkoon qabu kan ummata isa kaa'inna rakkisa malee kanaaf yoo tisiisa yookaan titichi keessa bu'e waan sin dhuddanu hin dhunnamoo hin gannaqnaa jedha hin dhunna warri jettan hin gannaqna warri jettan katabaaga ilaykum እሺ ለከፋ nama tokko amma addis erganne makan ماشي ماشي تولي dhaggeeffadhaa gaafiin deebi'eera warri deebise baay'ee dhagaru baay'ee deebise warri gariin dogongora deebise warra sirritti deebise maqaan sinii waama tokkoffaan aneedha abdiishaan komenti shee ramadaana maal sinii godha shee ramadaani kunoo alana immoo shanaffaa dhufan immoo shanaffaa shabakaan keessa leesh taabaan komentiin kun rakkoodha wallaahi dafee nama biran fidu inshallah gaafii tokkoffaa irratti deebi'ee fi lammaffaa sadaffaa dhaggeeffadhaa warra
kaanigaa maasini godha warra jalqaba irratti deebi'e gaafiin tokko itti tafe xumurreerru akkas gaa namni tokkoffaa irratti deebise gabritti rabbiiti gabritti rabbii tokkoffaadha lammaffaa ayoontuu jimmaa moo maal jedhama qasi ayoontuu jimmaa lammaffaa sadaffaan magartuu sanyii mootiiti magartuun eessa mootii argamti dhufaatti nama sadi deebise sheekh ramadaan shanaffaa dhufane abdii shaanis koo hin jiru jedha akkasi yoo raaniloof isinfaan keessa hin gannaqani jette hin gannaqamu maaliif jennaan wanti dhugamuuf keessa gadi buusanii gal liccisanii fayuqmisuhaa thumma yuxallicuhaa keessa gadi dhabamsiisanii keessaa darbanii dhugan akeekkadhaa warras duran beekini waan kana hoy ija sahammididi ni jaba baasu kun eenyu jedhan waraqaan harkaa harcaase ijjinnachi akkana jedhu tokko diraawaan akkanaan ergina nanaasisee akka malee akkasii yoo waan isin dhuddanu keessa buute barumsa isaas keessaa qaba beekaa gaafii deebiin kun wallaahi waan ajabaati nama baay'atu hin gannadha jedhe la hin gannaqamu yoo tisiisni keessa bu'e keessa gadi cuubnee haadha sii keessa sochoofnee keessaa isii qofa keessaa baafnee wanticha dhunna maaliif jennaani fa inna ahada janaaxayhaa fiihi shifaa'un wa fil ukhraa fiihi daa'un jedhan maaliif jennaan qochoo goflaa siin barriftuun san tokko keessa dawaan inni keessa jiru jedhan dawaa takka akkanan jedhamne qabdi jedhan tisiisni yookaan tichichi tokko immoo goflaa lama qabdi miti dawaan barriftu qochoo tokko summii ajaa qabdi jedhan summii dhukkuba hamaa isa kanaaf yoo keessa gadi buufnee dhunne summiin sunis ni bada isa dawaa qabu rabbiin waa godhu inshaallah kanaaf keessa gadi buufnee dhuguu qabnaa jechuu gannaquun qabnu namni baay'ee yoo tichi keessa bu'e haadha keetii jedha shaayitti ichumaan gannaqee yoo buna tees gannaqee lafaa buufata ta'uun qabu kun gaafii tokkitti tafte gaasii kana allah galle ka hiitumanni mi'aawu akki jedhu gaafiin kurnaffaan ijoollee baay'ee laallata warra Saudi Arabiyaa keessa dhiira laallatti siin kun dhiira laallatti ka jabaatti akkuma sila shamarree jedhe asitti dhiira sirritti laallatti akki jedhu dhiirri tokko dubartii heerumte waliin mana tokko keessa buluu qabamoo buluun qabuu jedha ilmi isii kana barumsa irraa baratta warri dhiiraa dubartii tokko wajjin dubartii heerumte waliin mana tokko keessa bulamoo hin bulu fakkeenya isii warra namaati inni fuudhee jira isiin heerumtee jirti mana tokko keessa waliin buluu qaban immoo buluun qabanuu jedha ilaykum dafaa deebisaa gaa inshaallah komentii isa kana laallaga alana sa dhumaati gaafiin kun eenyu dafee qaw amatallah eessaa dhufaatti amatallah la ilaha illa gaafichi deebi'eera ماشي deebi'ee ragaa xumurameera la reeb dhufalaa kan nama komentiin baay'een komentii warri arabiffaan barreesse warri reeb dhufa maal goona gaa warruma jalqabana bira gahe gaafii tokkoffaa irratti namni deebise amatullah buluun qabu hin qabu jette buluu lammaffaanoo gabritti rabbii buluun qabu jette sadaffaan
musliya aggaro bulun qabu bira jara sadeentu deebise jalqaba nama baay'ee deebise immoo nama baay'ee deebise kan dhufe mul'ate immoo jara amma kana dura kan dhufe na biratti isin biratti immoo akka inni ta'akhiira dura booda dhufu Allahu aalam tuna bira jiraatanii hundi keessa live keessa iddoo tokko tuullee silaa ilaallee ragaa wal baasiifneeti hojjenna waan kana ture akkasuma gaafiidhuma amatullah gabritti rabbiitiif musliya aggaaro jara amma kana deebisanii buluun qabu dubartii heerumte tokko wajjin alaa jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhagaha laa yabiitanna arrajulu inda imra'atin thayyiba إلا أن يكون ناكحا أو ذو محرم دبرتي إيرمتي توكو بيرا دبرتي إيرمتي قلت ساتاو كان إيرمتي جار سقبدو ساتاو بيرا همبولينا أكا بيرا مبولي يونا مني كاهد أتي جيرو تاتاني مالي يونا مني كا إراك أباتاني فو جارتي كيسان تاتيو وكان فيرا كيسان فيرا أنتي فيرا أكا ربين جد إسان كان دبسون إسنيف حلالتي كان وسيلة كيتي فانتاتولا جولي وسيلة كوتي فيرا كان أبيرا إتاني مانا دو كذا بلون انجرو وان تكسي محمد وقرتي چالاو رماتي رغافين كنيا أسيتراواتي أكاسي إن شاء الله غافي كنا سلالة دي بسين في دان توري إسينو ركون جرو مان بيتاني نكومتاني باي إنا مان نكومتا نمني نتارو مونجال والله أكمن كل في بشرنا نبربادا نسني وجن كل في سيزا غافي ديبيرو ديبينو كل فات أبا تاولين ديبسنه كان نتزالا نفتن سين برباد لا نتسين زالا نيناتي أكمن كل فاسين ديبسو أبا تاس كومنتي رت وافيتن جداتي بريسا أنا بيرا ركون إنجرو نان كل فا كومنتي كيسا يون أرجس كاس كل فا بشرنا أبا تا ديبسنه وللرئيس برم صبران دم جنيوتين والدبروتا إن كل فينا كومنتين بريسنا أنجلو ردي ولرت ديبساتي كل فات أبا تاتما ولي ديبين برم سوان تيف كيسيسا هم وامي كبرتني أس كيسا بيتني ججبا ديرتي برتي تو كوجين بلون كابو ديرا ريدان كم نم مشكلة كوتي كنا ركود أكنولا أبديشا ولا قاد أريدان كابو يسب باكي تيرت شيء رمضان أنا أفسي أنا نسانا ما أسي كنا كابني أسي إسين دبلة تبر بعدني يعني نتاسان كم نجير عشران أبديشا نلواتي كوفي ديرا كيرو جمع كنيس تكو كابا نمبيكا ما تكوي ما أكما جرتانو كناني وتوم باينين يوتيوب بيكان كو جيسي تاني تو مرتاني كاتاني ديبا توكيتيان كيفتاني ديبا توكوفي ترباتامي شانتان كاتي هاركي كو أجي تو داكا دراسي كتي كوتا لينكين ساس جلا جرا ميرا كاتي كما توكو غاو ديبا توكو ترباتامي شانان كاتي ديبا سديتي ديداميشان هدرا كيسان ميرا كاتي ada subscribe na ngona dana mo miskina na ngori na rondan singara data ada di kembo awadi rondan singara da subscribe na ngona ka warra musik nya ka warra dirama kuma dibba to ko gaye erra darba ko kuma to ko ka kapsi su dadab da dibba sadeti didami rabbi da sin tamullatume allah taala so dattanu jeden me ambarakati youtube ka da tatterti lobi rani lobi لا كذا تانجر بار بوي نانجر أنا على بازي كنابو أكاد سبسكرايبي كودا هريوتا كيساني فايرغاتي كمان ناقا دبا تكو ترباتا مشان نمني دبا جانكم كده أكاتي أمو دبا نما دبا سديتو لاليك غارو ما دبا جارفتني تو غافين تو مرامنا باتني نمنا در ربي أني بهيرتني وجيني باكالات ديمان تو كده بها أكاتي أمو مغاه هم ورقاتي سبسكرايب تيادرا هجي كيسان سنين كتب كامل لاتنيتما ديماغ زيتو كوكا كوتاني كيسا باتن نادا ودا يدانجرون ابا ربي الله في سيدك فايدا برنوتا دداتا تشرت اللي دربارا بامبر باده اكيدا جيفتا ابامبر باده سي مورا كان سبسكرايب كودا ني بانو مو كدات سنين كدات لا يرو اند سبسكرايب يرو غافي ديبي كان مون ني سواني سي سين كداتشو nama baay'ate dhufa waan ta'eef yeroo kitaaba himnu namni baay'een dhufu ala gaafii deebii kana ardii rabbii walan qata didicheela ajaa subhanallah si godheeraan isho qeerroo jimmaa shoo galatoom jazakumullah khair warri gootanis galatooma akkas warri godhinamu waraqaati linkii isaa facebook makoo jala jedhe eerruma xuxxanii gizee tokkitti gootan irraa baatan wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
kolfinee taphanna achini dhadhee guyyaa tokko dhufnee gara sanaa isin bu'aarsina ennaan laayivii nu galchuu didela kuma galu malee achin dhiyaattu naan jedhe ennaan laayivii isaa xuxxan isin dhiita akka gaangee ajaa hedheedha hin ta'u jedha ammallee kuma guutu malee kara koon baatu jedhe na adabe kanaaf inshallah adabbii isaa kuma hangahaati mana hidhaatii nu baasaa karchallee nu galche jechuudha yuutuubiin biyyeen abbaasii nyaatu maallaqaa fi miti immoo garin nama doolaara fudhachuu naan jedhaa doolaara miti achirraan daawwaa waan nu architi gadhiifnu faayidaa achiin fida maal fida faayidaan isaa nama baay'ee barata bultiif illee namni irraa fayyadamuu danda'a malee waan adda qofaan feesbuukii yoo gubatte wanni jala jiru deemuu danda'a yuutuubiin immoo beekamtii jajjabaa qabanii akka qalbiitti hin badanu natti fakkaata viidiyoon isaa bu'aa qabachira taa'e dhaloota dhufuutti itti fayyadama وان فائدة أجيك بركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى لقاء آخر إن شاء الله يا رب.